Arraantanaa kabajamaa gola aartiidhaa ilmaan Oromootiif yaada guddaa ni yaada jaanii ilmaan Oromoo guutuun quba qaban jechuudha. Ali anamma si kaameraa kana kaayemma waan gaafata malee wallahi ani kaameraa kanaas kaachuus hin fedhu kaameraas maruu hin fedhu an laal Lakki ati maa waan hin jiru ilmoon dhugaadhaa haalaanii sirni ilmoo baduudhaa kun hedduu nama rifachiisa. Ati arraantana wanni inni amma ansi bira dhufee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ta'ala akkam jirtu hordoftoota chaanela kiyyaa jirtu bakka jirtanitti salaamtaan kiyya onni irraa buqqee isin haa ga'u. Arraantana gaa gola aartii biratti argameetiin jira. Wanti asitti argamneefis dhimma guddaa dhimma ilmoon fuudhamte ilaalchisee innillee gaddaa ajaa'ibaa kanarra jira. Gaaduboo ilmoo jechuun waan laayyootti ilaalamuu miti. Arraantana gaa innilleen diina hedduu hin qabu. Golti aartiidhaa diina biraa diinumaan qabu walaa ayyamanii biyya tanallee yoo taate diina hin qabu Oromoo dhiisii diina biraa hin qabu. Arraantana gaa bakka ilmoon isaa itti fuudhamtee itti baddee jirtu bakka kannumaa fuudhee jira. Bakki biraa takkallee tashakii irraa qabnu hin jiru. Amma duraas akka inni itti dhaadachaa jirus quba qabnaa walumaanuu. Arraantanaa kabajamaa gola aartiidhaa ilmaan Oromootiif yaada guddaa ni yaada jaanii ilmaan Oromoo guutuun quba qaban. Akkasumas rakkoolee namaatiif waan adda addaa keessatti harka kennatee isaa jechuudha rakkoo nama Oromoodhaa hunda baasaa jiru kana. Arraantana rakkoon isarra mudatte tun rakkoo ummata keenya ummata hunda bal'aadha jeetiin amana. Garuu ta'eetis golli aartiidhaa eega namaaf khayrii yaaduudhaa takkaa hamtuu namatti yaadee hin beeku. Nama takkalleedhaan walitti muufatee walitti aareetis hin beeku nama nagayaati jechuurraa hin baana. Ta'ee arraantana rakkoon akkanaa kun irra qubatee jira. Allah alam rabbumaa beekaa ilmoon tun shakkiidha shakkine malee gara keenyaan nuti shakkineeti gara rabbii mul'isuu deemuun hin beeynu kennumaa fuudhe jeetiin amana. Garuu yoo ilmoo tana kennaan fuudhee jechuudha. Kennaan fuudhee wanni jiraatu taate bakka takkallee ilmoo tana ittuma akka itti yakkamuu if godhe malee akka biraa takkallee hin goone. Ilmoo jechuun waan sabaatatti ilaalamuu miti. Ilmaan Oromoo hundinuu nasuruu bira ni dhaabbata. Bakka isa dhiyaatuuf isatti hin dhiyaannes bira dhaabbata jeetiin yaada godha. Garuu immoo yoo ilmoon tun isa biraan mul'atte isaa mititi manguddoon isaa sanuu adabamuuf jiraatti. Rakkoo guddaa keessa if naqee jira. Garuu immoo akka nama rakkoo keessaa if baasee isatti fakkaatti malee. Rakkoo guddoo keessa if naqee jechuudha. Ali anamma si kaameraa kana kaayemma waan gaafata malee wallahi ani kaameraa kanaas kaachuus hin fedhu kaameraas maruu hin fedhu an laal. Lakki ati maa waan hin jiru ilmoon dhugaadhaa haalaanii sirni ilmoo baduudhaa kun hedduu nama rifachiisa. Ati arraantana wanni inni amma ansi bira dhufee duraan ifee gaddi. Rifaatuma takka hin qabu aaraan na jira malee rifaatuma takka hin qabu. Maaliif yootte? Wanni rabbi fide yeroo mara sinan qabdu. Dhugaadha. Waa'uma gartee ilmoo tiyyaan isa gahe. Maaliif ji an ammallee isuma shakkinaa fi maarree kana bayeetiin jira amma. Dhibbatti akka isa taate. Garuu immoo wanni inni akkas jeef maaliif ni beektaa? Yoo ilmoon tun gara biraarraa mul'atte ammaan tana fuula miidiyaa irratti illee waan mul'annuuf jecha. Ittiin nutiin kun booda ittiin wanni taanaa jechuufiin wanni jee malee garuu immoo dhibbatti isuma kafuudha jechuus ni dandeenya. Maaliif rakkoon unaytii booda yoo tasa bakka biraarraa mul'atte ilmoon tun. Rakkummaan ilmooti jedhan dhuftu garte rakkoo miti naa bal'ina. Isa jennee fakkeenyaaf gara biraarraa yoo mul'atte rakkoon unaytii jechuufiin jaa malee isuma laakiin haa ta'uti. Laal wanni gurgureef garuu immoo ilmoota fuudhee garteemi. Rakkoo guddaadha if naqee rakkina guddaadha keessa if naqa malee furmaata isaaf godhamu hin jiru.
amma inni sirna kanaaniin akkanatti karaa kanaan nama miidha baay'ee qayaatu yoo ta'e. Aboo miidhaan waata. Kun miidhaadhaa miti ilmoonni mul'attisa barigaa yaa'u. Annaaf kun miidhaa miira. Amma. Kun miidhaa miti waa takka. Maaliif ji? Kana waaniin isa godhuus waan ta'uu taa'usati anas gubbattis hin dubbadhu. Waan ta'uu taa'u ogumatti dhufne gaafumarra geenye anarra geessi isarra geessi waan dhufuu taa'u hawaasni Oromoo gaafuma sanarra malee. Qoy gurbaan akkasii yaadan. Mujrimummaa akkam qaba ilmoo fuudhee ilmoo haadhaa fi abbaa jalaa guyyaa tokko bulchuu jechuun bar gaazexaan naqanii gubuu irra si caala. Hangam arraan tanaati yaaddee rifattee. Jazaa isaaniin kafalaaf itti dhiise. Ammaan tana gurbaa kana jechuun mangudduma alammaan tana takkatti bakka inni seenuu fi bakka inni taa'uu fi bakka inni galu hunda jala deemeetiin bakkaan duraan beekuus ni beeka. Ati wanni naa gootu haga san qofa fuula kaameraa duratti illee dubbachuun barbaachisu. Ani ni baasa. Maaliif viidiyoodha wanni tuni viidiyoon tun ol baanaan isaas tahee namni biraallee viidiyoo tana ni daawwata. Ati walumaa galatti dhiirtii waan hojjechuu ta'isu ifuma keessa beekuu barbaachisa. Anammaan tana bas waa guddaafuu jechuun irraan gayaanis si cinaan jiree baana boo. Ati laal akkuma dheengaddallee gartee waan naannoo kana inni dhufuufi kana gartee dhuftee dasii fi aashatti illee himtee natti illee bilbilaan himtee kanatti waan gootu hojii ta'e atummaan qooddadhu waan si fakkaatu lakkiitu na fakkaatti jii qabi malee as gubbatti dubbachuudhaan kanaa anaatu waan hin godhu beeka. Hayyee rakkoon qabu ittichi deemna garuu immoo ati jajjabaadhu. Amboo waa takkaan aaraa gartee. Akka aartee daftee jechuudha. Fakkeenyaaf nama isa wanni juufaa isa saniin faa waliin buufaa malta. Akkasan dhiisa. Waliin bu'uu miti waliin bu'uu yaaboo waliin bu'uu basii xaawiti. Beekaatiin aannan si gorsu jira. Inni qoflaa'uu jira inni qoflaa janiir. Amma haala kanaan yoo xiixaa irra dhayite rakkoo mudata waan ta'eef suuta jiin baanaa bar laal akka tokko ta'e tokkoon ta'uu beekta. Jaartiin isaa gartee wallee bilbiltee gartee aboo ilmoo namaatiin maal jennaan inni qoflaa jaan dhageesse. Reefuu akkana jaanii. Kofli isaallee ammaas akka inni garaa gubatuu jeeti malee waan biraatii miti bara. Ati boo yoonan kofla saasan imimmaanitti isan jijjiirre. Anamma gara kanaan. Anuna suruumi itti dhiisi bira kuteeli. Gara kanaan hin shakkine beek. Gara kanaan dhufaan shakkine. Yookaanuu isumaa karaa deemuu sidhaa yookaanuu akkas jeetiin shakke malee. Darree namaati malee dhiirtii. Fuula namaa dura dhaabbatteetuma waan jiraasan dubbatti waa si godhuu barbaaddi. Fuula dura dhaabbatteeti. Ija keessa oleegaa walitti dubbatti. Dhugaadha laakiin ammoo inni halaqa guddaa uume ilmoo fuudhuu jechuun mujrimummaa guddaadha barkuun akkamitti ilmoo fuudhaa'u akkamitti ilmoo fuudha takkaan dhageenyaan nama ilmoo nama jalaa fuudhu ilmoo aboo namnummaan ilmoo dhalee beeku gaanii beeka anarraan tana naasirra rifate kam yoo akka rifaatu taate an miciyoona suriitu waggaan dhufu bar miciyoona siriitu badee jennaan miciyoona siruu ni badee jennaan aboo eessa badde barbaadanii dhabanii guyyaa kana baddee naan jedhan aboo rifadheetiin dachiin naan martee waan hin ta'u wallaalee. Amma silaa kaameruma kanallee na duraa fuutee yaa alii kan. Aboo bar wanni kaameraa si dura kaayefanis akka inni wajjiin isa si deeggaruuf si gargaaruuf baran. Naagallee ni beekallee kaameraa kaayyateetu moo gurbaa kana darree nawan geenye garte wanni si geenye kaameraa keessiftee si ijjisiisu baan ta'u ishoon raadii si akka fuudhi kaameraa kana duraa wallahi. Aboo ati ma oomoon daaboo qaamaatii miti. Waan biraatti akkanaan godhin waan si fakkaattu qofa tatti aantu fuula kaameraa kana duratti waan hin singitu akkaas hin qabu as duratti illee sitti himu. Aboo an ajaa'ibee wallahi hedduun ajaa'ibee wallahi ilmoo fuudhamu jechuun kaameraa miti waan fedhee nama kaachiifti baramma ilmoo jechuun sirni ilmoodha ati aaraa akkanas godhu jira malee imma sirni ilmoo wanni ilmoodhaan dhufe barboo
Allah Allah Allah. Awwaan maan jeetu badhuu wallaalee barre. Dhaabbadhu Ilmoo nasruu badeennan. lakki addunyaa tanatti rakkatee ittiin bal'isa dhaabbadhu. Allah. Ittiin bal'isa. Aboo amma inni boolluma ifii qotate duuf deemu malee. Waan biraa takkalleedhaaf hin deemu. Dhugaan siin jaami. Amma gara badaadhaan dhufe laal. Duraan akka ilmoo namaatti illee dhugaadhaati. Manguddoo sobaa gaafa qabatee dhufu san irra hojjaadha bara ilmoo fuudhurra. Ajaa'ibaa miti. Namni akkanumatti akkanumatti haadha mana isaatiin itti balleessee ifiifuu haadha mana isaa girgireessee mana keessatti akkaataa itti bulfatullee wallaalee ari'ee osoo jalan deemin tureerra. Awwan ilmooti jabar takkaa gabbaatee eessa qottee barbaadee hin beeku takkaa gabbaatee ijoollee arabaa naannoo tanaati wajjin ijoollee oromooti wajjin taphatteeti manatti ol deebiti yeroodhaan galtii hatta arabni gaafa isiin xiqqishootu arra dhiisi. Oguu isin ulaa sana dura gartee deddeemtee ijoollee ta'anii hojii tattafattu yoo biraa galan kun gallee janiitti bara ol galchan boy. Isin isa ni beeyti? Maaliif beeyti boo? Maaliif beeyti jechuun akkam bar mijooti gaafadhetti joo moonetti gaafadhetti baabaa keetii siyaamaa. Eessa jiran jenneen michoon? Ollaa kana mire ollaa kana oguu ta'anis ka nama bira mana namaatis dhaqee bakka biraattis numan teenyu. Duuba bakka hunda deemtanii gaafatanii? Boo bakki takka nafneer. Allah aboo akka maleedha boo. Aboo isin irraa bira dabre inshaallah utaala ummaatii miti. Yaa aboo dubbii mataa nama. Waan biraa takkan barbaadu hordoftoota isin du'aayii qofa nu godha. Tasanii irraa hafte kennaadha nama biraati lakkii barbaada. Kana qofaan irraa dhaabaa quraan akkana. Kana naaf beeka akka kennaa taate. An jiraachuu inni jiraachuu lamaanuma kana.